Baga nagaan chaanaalii keessan kan ta'e Dawaa Tiiviitti nagaan dhuftan. Har'a immoo haala adda ta'e keessumaa isiniif qabadheen jira. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhuftan. Mata duree babbareedaaf haala ho'aa ta'e viidiyoowwan haara irratti yaada kennuuf dhufuu keef baay'ee si galatoomsiin jedha. Ulfaadhaa sana. Maqaa kee ibsuu dandeessaa? Maqaan koo Lammii Taamminaan jedhama. Asirratti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ayyee atis galatoomii. Tokkoffaa irratti gaaffiin si gaafachuu barbaadu viidiyoo har'a Waashingten DC keessatti taakkalaa uumaa irratti hojjetame tokkotu jira. Isarratti yaada akkamii qabdame? Viidiyoon sun United States of America naannoo Waashingten DC natti fakkaata. Shurrii deemti. Yeroo obbo Taakkalaa Uumaa karaarra deeman akkasumas bakka kaaffee fayyadaman. He's a criminal. You are a criminal. He's a killer. You don't have anywhere to go. Yeah. ነፍሰ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ እዚህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደዎችን የምታሰድዱ እናንተ ከወለጋ የምታስበርር አንተ አይደለ እንዴ? ትናንትና ያንን ሁሉ ድሃ አባራችሁ በዘር ከፋፍላችሁ አዲስ አበባን እየከፋፈላችሁ ያላችሁ ኪለር ዝም በል ማለት ነው። የት ነው ያለው? መጣበጣለሁ አሜሪካ እኮ ነው ያለው። የት ያለ መሰለህ? ቆሻሻ እዚህም ትደነፋለህ እንዴ? የትም አታመልጡም እናንተ፣ የትም አታመልጥም። አንተም አብይም የትም አታመልጡም። ዛሬ ሆናችሁ ይሆናል። ይሄ ጊዜ ለእናንተ የተመቻችሁ ሊሆን ይችላል። ነገ ግን ኢትዮጵያ ትፋረዳችኋላችሁ። ትናንት በዘር ስትከፋፍል ዛሬ ደግሞ በሃይማኖት ገባችሁ አይደለ? ኦርቶዶክስ ምን ትሸፋፈናለህ እንደ ሌባ? ሌባ ስለሆንክ ነው። ጋንጊስተር አጭበርባሪ የምትሰሩትን ታውቃላችሁ። ብልጽግና እያላችሁ የምትሰሩትን ታውቃላችሁ እናንተ አጭበርባሪዎች። እዛ ሰው ትገላለህ፣ እዚህ ከአብነት ጋር ትሞዳሞዳለህ። የኢትዮጵያን ሕዝብ እየከፋፈላችሁ አሁን ደግሞ በሃይማኖት ከፍለ ምነው ድምፅ ተዘጋ? የት ነበርክ እስከ ዛሬ? ስራ የለህም? ዝም በል። እኛማ ስራ አለን። እንዳንተ ሰርቀን አንበላም። አንተ አይነት ነፍሰ ገዳይ እያለ ምን ያባል? እንዴት ነው ስራ የምትሰራው? በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖችን እያፈናቀላችሁ ነፍሰ ገዳዮች። ነፍሰ ገዳይ ነህ። Why don't you leave me now? I'm not leaving you. እንደዚህ ነው ንጹሃንን የምታሰቃዩት፣ እንደዚህ ነው። የትም አትሄዳትም። እኔ የማመጣውን አመጣለሁ። እና ወደዛ ለምን ወደዛ ጠጋ አትልም? Don't touch me. Namni wayii gaafa inni haasofsiisuu fi bifa dheekkamsa of keessaa qabu haala gaarii taaneen gaafa haasofsiisu argeen ture. Achirratti wanti namatti tokko hin jira. Fakkeenyaaf namni yeroo barbaadetti waan itti dhagaame agarsiisuu danda'a. Sababni isaa sun Ameerikaadha. Ameerikaa keessa yaada kee ibsachuu dandeessa. Sababni isaa biyyatti diimokiraasiin badhaadhe waan ta'eef dhibbaa guutuu ta'us jechuudha. Haa ta'uti obbo Taakkalaa Uumaa biyya kana keessatti aangoo garaagaraa irratti hojjechaa turanii jechuun aangoo gaafa jedhu gama mootummaatiin hojiin hawaasaa itti kennamee iddoo garaagaraa irra hojjechaa turanii kantiibaa magaalaa turaniiru. Akkasumas karaa mootummaa naannoo Oromiyaa haga Canfeettis hojii tokko hojjetaniiru. Keessumaa yeroo maaster pilaanii keessa Taakkalaa Uumaa maaster pilaanii Finfinnee sana jalqaban fuulduratti ba'anii nama falman turanii sanumarraan kan ka'ellee jaallatamummaa guddaa uummata biraa horatan turan. Keessumaa uummata Oromoo jechuudha. Akkasumallee sanaan hin dhaabbanne gara yeroo jijjiiramni biyya kana keessatti dhufu naannoo 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan immoo naannoo 2017 jijjiiramni jedhamee biyya kana keessatti gaafa dhufu
obbo Taakkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'aniiti kan muudamanii yeroo sanis hojii baay'ee hojjetaniiru. Ergasiin booda immoo gara ministeeraatti dhufaniiru. Ministeera kan kaabinee Dr. Abiy yookaan Prime Ministeerii biyya kanaaf filatan keessaa tokko ta'anii gara ministeeraatti dhufanii turanii. Yoo kana garuu bu'uu isaaniiti kan argine aangoo isaanii irraa taayitaa isaanii irraa buufamanii turanii. Egaa sun yeroo ta'u wantoota baay'eetu jira. Gaafa aangoon sitti kennamu, gaafa taayitaan sitti kennamu akka bulchituuf yookaan akka geggeessituuf gaafa hojii sitti kennamu nama hunda gammachiisuu hin dandeessu. Kun beekamaadha. Nama hundas hin dallansiistu. Gaafa ati hojii hojjettu qaamni baay'ee sitti gammadu jira. Qaamni xiqqoomus sitti dallanu hin jiraatu. Kun amaluma hojiidha. Hunduma gammachiisuu waan hin danda'amneef. Egaa wantoonni sun hin jiru jechuudha. Biyya kana keessa immoo akkuma beekamu sababa sablammoota hedduudha kan jiru. Naannoo 80 oliidha kan jiraatu. Kanaaf sababa sablammoota 80 ol jiran kana yeroo tokkotti gammachiisuun hin danda'amu, hin ulfaata. Sababni isaas namoonni ilaalcha garaagaraa, yaada garaagaraa, hawwii garaagaraa waan qabaniif akka isaan barbaadanitti gaafa itti ta'uu fidabdu yeroo isaan itti sitti gaddanii hin jiraata yookaan sitti dallan hin jiraata jechuudha. Sanumaan ol qabatee akka tasaa irraa Ameerikaa keessatti jechuun United States keessatti gaafa isaan kafteeriyaa wayii fayyadaman namni wayii deemee afaan Amaariffaadhaan ati ajjeesaadha, ati uummata keenya akkas goote wantoonni jedhaman bifa arrabsoodhaan gaafa itti darbatamu gaafa jalqaban isaan balbala banatanii hin ba'anii duuba isaaniillee deemanii arrabsaa turanii jechoota hin barbaachisne haasa'uudhaaf natti ulfaatu jechuudha. Asirratti wanti nu hubachuu qabnu namoonni tokko tokko nama hunda ta'uu baatus namoonni tokko tokko Taakkalaa Uumaa ta'is kottu muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiinis ta'ii Jaalmarroos ta'ii eenyuunis ta'ii ija tokkoon namoonni ilaalan jiru saba kanaa jechuudha. Garuu kan ta'uu qabu namni balleesse hin gaafatamin jechuudha. Namni balleesse akka seeraatti hin gaafatama. Garuu namummaan immoo hunda dursa. Personaalii wantoota ta'an dubbatamuun namoonni baay'ee muraasa ta'an saba kamiin iyyuu bakka hin buune namootas gara saba tokkorraa dhufan yeroo akkuma tokkotti walitti fidanii walitti qabanii arrabsantu jiraata. Namni kun tarii sababa Taakkalaa Uumaa ta'eef arrabsame ta'uu dhiisuu danda'a yookaan immoo sababa margaa qofa ta'eef arrabsamuu dhiisuu danda'a. Namoonni baay'ee muraasa ta'an saba biraa bakka hin buune sun saba kiyaaman bakka hin buune sun yeroo isaan olumatti qabanii si arrabsanii jiraata. Kana jechuu barbaade dogoggora obbo Taakkalaan Uumaan godhaniif yookaan wanta gaarii obbo Taakkalaan yeroo aangoorra turan godhaniif galateeffachuusaa ta'uu akkasumallee bifa dallansuu agarsiisuun sun gara sabaatti fiduun hin jiraata jechuudha. Sun immoo gaarii hin ta'u. Kanaaf miira keessa galuu hin barbaachisu. Waan hundumaaf seerri hin jira. Akkasumallee qixatti ibsatanillee beekuun barbaachisaa ta'ee yaada. Tarii yaadni ittiin dabalin yoo jiraate achirratti. Galatoomii gara dhiifamaa gara gaaffii koo lammaffaatiin darbaa. Gaaffiin koo lammaffaa maal jedhaa? Deebiin obbo Taakkalaa Uumaa laatan maal ture? Baay'ee gaariidha. Achirratti egaa namni siyaasa oofuu waan hundumaa akka arge haasa'uu hin danda'u. Ulfaataadha. Siyaasa ati ooftu kamiin iyyuu haa ta'u kamiin yookaan sirni ati geggeessitu kamiin iyyuu haa ta'u kamiin akka barbaadde haasa'uu hin dandeessu si dhorkaa. Lammaffaa immoo namummaan isin jiraata. Isaan gaafuma jalqabaa kaa'anii duukaa namichi jechoota hin barbaachisne sanaan viidiyoo irratti akkuma argitan kana gaafa isaan dubbachaa deemanii arrabsaa deemanii jechoota baay'ee yookaan deebii baay'ee ilaanneef kan isaan godhanii hojii hin qabdu jechaa ture. Booda isaa yeroo deemee arrabsaa ture namichi faana ture sun hojii hin qabdu maal taatan jechaa turanii
dhumarratti hin deemanii gara poolisii tokko deemanii haasaan isaanii achirratti dhaga'amu baay'ee waan isaan haasaa turanii waan ta'e haasaanii gargar ba'anii achas gaafa deebi'an illee namichi faana dhufee haasofsiisaa arrabsaa ture isa booddee nama waan ta'eef waa dubbachuun keenyaafuu maal fidda waan jiru maal fiddu kan jiru wayis dubbatanii turanii egaa kun hundumtuu implikeeshin mataa isaa hin qabaata jedhee yaada akka sanatti kan gargar ba'anii jechuudha. Galatoomni isin jira gara gaaffii kottaa nuti yeroo darbu immoo akkamittiin gargar ba'an yeroo jiru immoo qaamni seeraa achirratti yeroo sana irratti argame yookaan dhimma sana ilaale jira. Dhugaa dubbachuuf hundi keenya yoo achi hin jiru anassis dabalatee jechuudha kan hin argine viidiyoodha. Bifa viidiyoo irratti gaafa laatu qaamni seeraa keessa dhaqe jira. Qaamni seeraa daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'u jedheen. Tole gaariidha yaadni kee biyyi sun Ameerikaadha. Kanaaf security kaameraan iddoo baay'ee jira. Kanaaf nama rukutuu qaama fiizikaalii nama miidhu maal gochuun ulfaachuu danda'a akka biyya kanaa miti. Kanaaf ija kaameraa keessa waan jirtuuf jechuudha. Gama keetiin gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba kanarratti maaltu ta'uu qaba eegee dhaamsa dabarsita daawwattoota keenyaaf baay'ee galatooma. Akkuma jalqaba jedhee namni kamiyyuu gara aangootti gaafa dhufu yookaan bulchiinsa uummataatti gaafa dhufu hunda gammachiisuu hin danda'u hundumtuus immoo hin daldanu. Qaamni daldanu hin jiraata qaamni baay'ee gammadus hin jiraata. Kanas ta'u sana haga uummata tajaajiletti hamma dandeenyetti waan uummata kana tajaajilu gochuudha. Kan irraa eegamu waan uummata kana fayyadu waan biyya kana tarkaanfachiisu waan biyya kana gara fuulduraatti dinagdee isaa siyaasa isaa hawaasummaa isaa gara gaariitti geessu kan gara guddinaatti geessu irratti yoo hojjenne gaariidha. Kana jechuun garuu yeroo wanta gaarii hojjennu kana wanti nun xiqqoo balleessinu jiru jechuun fakkeenyaaf nama baadiyyaatti dhaladhee guddadhee gaafa dura xaafii keessa haramnu gaafa haramaa buqqisnu xaafiin duukaa buqqa'an hin jiraatu. Kun immoo waanuma jirudha. Sababa kanaaf waanuma hundumaa gaarii qofa goona jechuun baay'ee ulfaata. Namas waan taaneef hin dogoggora beeki namni hojjetu waan dogoggoruuf jechuudha. Sababa kanaaf hamma danda'ametti uummata keenya tajaajiluudha. Darbee immoo qaama hundumaa gammachiisuudhaaf hojjechuu waan ulfaatuuf hamma danda'ametti erga hojjenne booda sababa keenya illee faana ibsa namni akka nu hubatu gochaa deemuun gaariidha. Yoo bakkee baanii deemnullee qophaa deemuun barbaachisaa kan taane kan viidiyoo kanarraa arguun hin danda'amu. Qophaa deemuun akka argan bakkee keessa deemuun gaarii akka hin taane waan hundumaaf gaariidha jedhee yaada. Galatoomni isin jira viidiyoo bara 2004 keessa kan Prime Ministerii duraanii obbo Mallas Zeenaawii ture. Isaan wajjin maaltu walitti fida? Tole baay'ee galatoomni naannoo 2002 jalqaba keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti Prime Ministerii Mallas Zeenaawii walgahii Ameerikaatti gaggeeffame tokko kan Obaamaa fi pirezidaantii Ameerikaadhaan gaggeeffamu irratti hirmaatanii turan Prime Ministeriin biyya kanaa duraanii sun kan obbo Mallas ta'an jechuudha. Yeroo obbo Mallas Prime Ministeriin akkasumas pirezidaantonni biyyoota garaagaraa gaafa isaan walgahii sana gaggeessaa jiranii gaazexeessaan tokko gaazexeessaan Abbabaa Galaawu jedhama. Mallas Zeenaawii is a dictator. Mallas Zeenaawii is a dictator. Mallas Zeenaawii is a dictator. Free Iskandar Nega and not political prisoner. You are a dictator. You are committing crimes against humanity. Don't talk about food without freedom. We need freedom. More than food. We need freedom. 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 Mallas Zeenaawii is a dictator. Gaafa jedhu viidiyoo isaa kan sekendii 9 caalle tokko ba'ee ture. Achirratti wanti wal fakkaatu hin jira akkasumas wanti garaagarummaan hin jira. Wanti isaan wal fakkeessu maali? Lamaan isaaniiyyuu biyya tokkorraa biyya Itoophiyaarraa kan dhaqanii akkasumallee lamaan isaaniiyyuu obbo Taakkalaa Uumaas Prime Ministeriin Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiis wanti ittiin jedhameef arrabsoon dhiyaate baay'ee wal fakkaataa ta'uusaa akkasumallee biyya tokko ta'uusaati kan nama ajaa'ibu jechuudha.
sun Amerikaa ta'uu isaallee carraa sanaaf karaa waan saaxilan fakkaata. Akkasumas garaagarummaa hin qaba. Obbo Taakkalaa Uumaa haga sadarkaa ministeeraatti kan hojjetanii Prime Ministeriin Mallas Zeenaawii immoo sadarkaa Prime Ministeriitti yookaan muummicha ministeeraatti aangoo isaaniillee iddoo garaagaraadha. Murtii isaan laatanillee akkasuma iddoo garaagaraadha. Wanta garaagaraa ta'a jechuudha. Akkasumallee saba garaagaraa lamarraati kan ba'anii Prime Ministeriin kan irratti dubbatame walgahii keessatti kan Obbo Taakkalaa Uumaa garuu dirree naannoo karaa yookaan daandii irratti. Kanaaf implication isaallee baay'ee gargariidha. Inni sun bakka bulchitoonni biyyaa gaggeessitoonni biyyaa jiranittidha. Inni kun garuu iddoo sana miti. Kanaaf garaagarummaa baay'ee guddaa qabaa jira. Akkasumallee ga'ee inni taphatullee baay'ee garaagaraa jechuudha. Tole, dhumarratti mata duree keenya tokkoffaa kanarratti jechuun mata duree har'aa viidiyoo har'aa dhokatee bahe kanarratti cuunfaadhaan waan jedhu qabaatte gabaabsitee xiqqoo mata duree lammaffaa keenya tuutuu hin darbine. Asirratti baay'ee isaa dubbadheera. Akkuma waliigalaatti namni kamiyyuu biyya kana haa gaggeessuu haa bulchuu dantaa biyya isaatiif hojjechuu qaba. Biyyarraa gaafa gadi bu'u immoo dantaa saba isaatiif hojjechuu qaba. Aantummaa saba isaatii, aantummaa biyya isaatii, aantummaa aardii isaatiillee agarsiisuu qaba. Sababni isaa biyya tokko aangoorraa bu'uun keenya gaafa sana rakkoon akkasii hin dandeenye. Namoonni waan sitti dubbatan qofa miti baay'ee. Akkasumallee sammuun kee yeroo tokko wantoota gaarii ati hin goone yeroo inni itti si ceephaa'u akkasumas wantoota gaarii hojjetteef immoo sammuun kee kan itti gammadu satisfaayi ta'u hin jiraata. Lammaffaa kanan jechuu barbaadu haga danda'ametti bakka deemnutti kophaa keenya utuu hin deemnu ta'e maaliif qaamni nutti dallanu rakkoo nurraan ga'uu danda'a. Sababa kanaaf kophaa keenya deemuu gaarii miti. Galatoomis. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo har'aaf qopheeffanne isaan kana fakkaatu kutaa ta'an yeroo ta'an qabannee isiniif dhuun galatooma.